hundumti keenya iyyuu akka dhalootni Oromoo dhaloonni haaraas ta'e warri fuuldura boqochuu artiist Zarihuunitti baay'ee gaddineerra gadda keenya ibsachuuf as argamne haa ta'u malee Zarihuun immoo boqochuu isaan dura gootummaa garaagaraa dhaloota kanaaf barnoota guddaa waan ta'u weellistoota dudduuba jiranii fi ejjennoo guddaa nama qabu ture waan baay'ee irraa nama barannedha. Kanaafuu gadda isaa hirmaachuu asitti argamne jechuudha. Dhaloonni wanta inni baratu inni guddaan Zarihuun yeroo turetti nama ejjennoo guddaa qabu ture. Ejjennoodhaan kutannoodhaan namni waan kaayyoo bahe tokkoo fi booddeetti akka inni hin deebine gamtaaleessa akka inni ta'u aartiin immoo humna guddaa akka inni qabu ergaa saba tokkoo dhimma saba tokkoo aartiidhaan dabarsuu akka danda'amu nama gadi fageenyaan nu barsiisedha jechuudha Zarihuun. Kanaaf warra nama guddaa dhabne walumaa galatti hundi keenya iyyuu gaddineerra garuu biyyoon itti salphattuu boolla isaa wokkidaadhee haguutuun jedha.